السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في خبجمتوتا في كالي خنين يوتيوب ورمو هردفا جدا هندنو باقي جراتني سنجا channelii keenyaaf maatii hin ta'in iddoo subscribe jettee tuqee akka maatii nuuf ta'u sin gaafadha. Haala kamiin kan silkiin teenya maallaqa qabaachuu hin dandeenye liqiin nurra jirtu liqiin teelee nurra jirtu haala kamiin maallaqa nasaa argachuu bilaash argachuu dandeenya waan jaamuun isinitti agarsiisa. Hordoftoota kiyya nafaana bu'aan isinin jaa tokkoffaa irratti iddoo bilbila ittiin bilbillu poonii keenyaa appiin seenaa erga appiin appii keenyaa seenneen boodaan iddoo kee paad jettu tanarra tokko gannitu ina eegas boodaan hordoftoota kiyyaa urjii 999 mansalaalatu ina eegas boodaan gama akka nama bilbiluutti bilbilaa jechuudha. Eega bilbileen boodaan hordoftoota kiyya wanni kun namoota hedduutu na gaafachaa ture haala kamiin akka bilbila keenya yeroo haftana keessanii gaamtii jiru yeroo bikka kaardiin hin jirre bikka ibiriin teknooloojiin bikka hedduu waan hin babal'ataniif namoonni hedduun waan kanatti fayyadamu waan hin beekneef na gaafachaa turan yeroo liqiin teelee sirra nurra jirtu isinirra jirtu akkamitti akka fudhannu yaanii na gaafatanii yeroo san yeroo hatattamaa nama ta'uu mala fakkeenyaaf yeroo akka iddoo dukkaan hin jirre suuqiin hin jirre bitattee kaardiitti naqachuu hin dandeenye hin jirre mala kanatti fayyadamuu qabnaan isinin jaa mallattoo mansalaalaa kana yeroo takkaaf gattuina eegas boodaan illee ammallee mallattoo mansalaalii kana gattuina deebi'ee ammallee mallattoo mansalaalii kana gattuina eegas boodaan ammallee mallattoo mansalaalii tana gadituina eega sannu fideen boodaan iddoo lakkoofsa 16 kan jirtu asham teelee teettu gaa'uun iddoo murteessaan asi asham teelee tanarra yeroo takkaaf eega lakkoofsa 16 tuqanneen booda seenii booteettu kan tuqannaa eegas boodaan hunno asham teelee jeenifdee jira lakkoofsi tokko galmaa'uuf jaa lakkoofsi 2 qabxii jijjiiruuf jaa lakkoofsi 3 sadarkaa maamilummaa ofii qabxii jijjiiruuf jaa haftee qabdan baruuf jaa qabxii 4 murteessoo ta'anii jechuudha. Kun namoonni hin galmaa'in ammumarraa qabxii lakkoofsi tokko tuqne haa galmaa'uun isinin jaa amma immoo iddoo murteessaan isinitti agarsiisu deemu namoonni galmaa'uutan qabxii 3ffaa haa tuqnu jechuudha. Qabxii 3ffaan hangam akka qabxii nuti keessaa qabnu jechuudha. Ani maallaqa keessaa hin qabu qabxiin ani keessaa qabu haa isinitti agarsiisu lakkoofsa 3 irra tuqee jechuudha. Hordoftoota kiyya ilaalaa sadarkaa maamilummaa shamteelee looyaaliitii 451 waan ta'eef yeroon tajaajilichaa kan xumuramu bara 2026 guyyaa 12 baatii 12 guyyaa 30 takka sa'aatii 20:59 dha jedhe kun waan hedduu nu fayyadu jechuudha. Akkamiin isa kanoo ittiin fayyadamuu dandeenya waan jiruun isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf ani maallaqa keessaa qabu dura isinitti agarsiisu. Kunoo mallanii inni keessaa qabu qarshii 0.7 takka 7 saantima jechuudha. Amma gara yeroo inni dawwala jiru haftan irra geessanii gaamitii naan jetti jechuudha. Amma jechuudha yoo inni gaafadhaa inni dawwalaa jee haftan irra geessanii gaamitii waan naan jettu haala kamiin looyaalitii reefu laallesan hashamteeleerraa ergachuu danda'a waan jedhamuun isinitti agarsiisa. Ammaas hordoftoota kiyya likkittiin hordofaan isin jaa ammaas urjii tuqnee eega urjii tuqneen boodaan 9 goonee gama ashamteelee deemuudhaaf haa bilbillu. Erga bilbileen boodaan akkuma reefuu karaa dheeraadhaan isin agarsiise amma kallattumaan lakkoofsa 16 haa tuqnu
ashanteeleen sun 16 jira waan ta'eef. Erga xumureen boodaan galmaa'uuf waan hin galmaa'ee jiruuf namoonni hin galmaa'in akkuma reefu mata duree irratti isiniif hime galmaa'uuf ja'a. Kan lammaffaa immoo qabxii jijjiiruuf ja'a. Qabxii akkuma reefu isiniin jee kan hin keessaa qabu isinitti agarsiisee ture. Qabxii jijjiiruuf hajoo lakkoofsa lamarra kan jiru kana yeroo tokkoof kan nuti hina. Eegas boodaan hordoftoota kiyya tajaajila tokkoffaan akka jiru tajaajila kuufamaa ashanteelee ja'a. Kan lammaffaa irra jiru immoo tajaajila barbaadan bituuf ja'a. Amma nuti tajaajila barbaanne bituudhaaf lakkoofsa lamarra kan jiru haa ta'u. Eegas boodaan tajaajiloota barbaadan bituuf kan jiru kanarratti fakkeenyaaf sagalee daqiiqaa tokkoon qabxii reefuu san 20 jechuudha. Daqiiqaan takka sagaleen qabxii 20 qabxii reefuu nuti jira looyaalitii ilaalleessanii jechuudha. Fakkeenyaaf intarneetiin meegaabaaytiin tokko qabxii 10 jechuudha. Looyaalitii reefuu ilaallee jechuudha jijjiiruudhaaf. Sadaffaa ergaa gabaabaa qabxii tokkoon ergaa gabaabaa tokko qabxii 5 jechuudha. Qabxiin 5 tarreeffaa hojjetti isin agarsiisuun qabxiin 5 meeseejii tokkoon of bitee jechuudha nam tokkotti barreessinee erginu jechuudha. Saniif hordoftoota fi amma kan sagalee kana bitee isinitti agarsiisu. Daqiiqaa tokko qabxii 20 jennee turre. Saniifuu maaloo hanga barbaadan itti galchaa jira. Saniifuu daqiiqaa 20 haa bitu. 20 itti barreessaa. Eegas boodaan seentiin godhaa. Eegas boodaan mirkaneessuuf lakkoofsa tokko tuqaa ja'a haquuf furtuu biroo tuqaa ja'a bitachuuf waan hin barbaaduuf lakkoofsa tokkoon tuqaa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa hunnoo haala gaariin jijjiirtanii jirtu nuun ja'a. Amma yeroo inni bilbila jiru naaf bilbilaa jechuudha. Akkasumas namni meeseejii isin ilaalume iddoo dukkanni hin jirre iddoo suuqiin hin jirretti mala kana fayyadamuu qabdu. Intarneetaas haa ta'u bilbilaas haa ta'u meeseejii barreessuufis haa ta'u saniifuu nu jijjiirtanii jirtanii waan jiru haala kanaan mala kanatti haa fayyadamuun isin ja'a. Waan viidiyoo teenya hanga xumuraatti nu daawwattaniif galatooma. Namoonni haaraa taatan illee subscribe, like, share godhuudhaan nu jajjabeessaa isin jenna. Waan isin dhibee akkuma madura koomentii jalatti naaf barreessaa turtan koomentii jalatti naaf barreessaa isin jenna. Galatooma hanga viidiyoo barnoota biraatii walitti deemnutti nagaan nuuf tura.